أبونا ما فيديو قديس بيتا مال ها مال لا أنا دور فيديو ولا كسي يعني موازمو كم جي أوكي أنا أقول بيتره ومن فيديو كوبا ما شير قدامي لوجاجر توفي عارف هم يقولك ما كده شير قد جيمه سينا مي لوجاجر تو تاني نما مجاز دبسين سنيف دي سجرا مجانس فقون جرو أما متقرو قلقلا برو سنيف دي سنا دبي لوجاجر تو دوغالا فجرت هاي ني حقا قلقلا خنا أناتو مجاسا نورمم ما داف جتشا وجين بكميكاس ديمي بكميكاس مناكماتيس بكميكا ديمي عن مالف جي وان وقاجر تورتي قرومو أبان فدي أكاسين دمني أبان فدي أكاسين دوغن غرسيني أكومان قلقلا خنا ورمم ما داف جتشا ميشيو سنفودي منا حاكما بكا 10 كيلومتر ميكا فقو ديمي سنتين إيغانا أما دوغالا فجرت من قدو نما قدا إسان جدوت يا مدرو وان كان خاسد إتشتي لغاتا أما مدرو نمتوك وبنكا نتيورا بيجي بورو يا بورو جاتشودا ولدت في داني لغاجرتو إسي متا إسي إسا متا إسا إرا دبين أكا أما جنبي دبين أكا ديب سوشال ميديا تنرى داتشي في ساميدا أنا أما إتشتي قوتو تنسني غنكو فديما دورا شير قدا ورمو قوتو نايما نما قوتا غچلوتي أن دنتانا مرة اللي كبغرو دوغاجر تونس نيما مقاول تونسونس غاري متي ميشيونس نما جالتشو نجرتي أكادا تج نما جالتني جرا صدركات نما جالتني جرا أكادا نمو التين قبتما مشارة أسو دوغا أما نسني بيسون ولا لما مشا مواس سنيغالي غارو وان انتانت مقاول انتو أما مجادنا قلقلا أنامي خان جلد يمي تراب جلد توجرو غارو دبين أكا جنة متي علمي نما جدي نما جالتي وام فدي نمر نما قدو دندا وام فدي جتشو دنديا شير قد عمي وندافو شير قد حتى مواد اللي ورباد سنين تدا شير قد هذا فارمو لا कोई सेसी मांग कर ना अगर मत एक में नंबर बिल्कुल पे खाते इससे क्या खाना अगर मत वली ला मुसा लो वली शेर को रिजिना दंबली को बोलता जी हाय सिंजे कर में का akasi duganjir to dugada me oromo शेर गोदा दुगा na gumolin jekina dubbin lal agenda dini darbeti gara kutatti demti dubbin naisini mati dubbin gara kuta jimma fi kuta hargetti oso indemne nama dimalamat dimma kono amma dubbina ittiduguf jiratan sheer olif goda dura dubbina malamati jetteti dubbin gara kutatti demti dubbin bakka guddotti demti wan basita ti qota kaf jette tokkofa michionis makin dogongorte jirti social media ratti fute basu wan takka khesa guman qabdu isinis wan takka simbeitu wae dimme isaniti rawu human beitu michionis akkanumatti usteetu mamirqaanu ma fi amile daf jette facebook ratti intalas baste wan taane gote male dubbi silas facebook ratti ol basu baadani dila kana o hingees amma ichiti dugatin isini ganna qudeman duga jirtu ta afan muchar rais dage afan mucha muazir rahdanin dage tagalgala boru yo rabbi je akarabin isin gafatu tisi michionis michio summi du de jannutunis galgala kana na akhi mageesemi akarabin lal jalati nijirti jalalatana oso namtichi sin jalanne uste qalbi teetif kanunis gaagama ubadda kaysattu shamarrani bin dabsa kana dabarsu barbaad wanni michiyo rageel amma waanuma tana wonni jeef bodan isini mude amma dubbi tana dageeffadda isini filma wanni shamarrani ustanitu manama oso mali najalata nanjalatu mucaan waan takka wanni isi wajjin khayatan khayon takka wayin jalalata wajidubatan takka injirtu kana guya boru duga rabbi duga jirtu man guddo kairo jirtu tana wajjin walif finnati qur'ana rabbi isan jiddu khenye
quraana qabattee akkasitti kakuu fi irbuudhaan agartee kan wal amansiisnu ta'uuf jiraata. Amma duras dubbattee jirti. Nama guddaa irratti dubbattee jirti. Naa isinii amma dubbii isiniif gabba keessa sheer godhaa. Namni seen tokko cufti sheer godhaa nama yaama. Maqaa namaa ustanii maqaa wal xureessuu miti. Dhugaadha isin jaalattee akkanumaan kaatee jaalattee namni jaalachuun ni jira. Tawaa'ee jaalalaan nannaku. Garuu immoo jaaladhe jetteetis rabbiin siin qabaa intala islaamaatii siinis ustee namarra waa kaayuunii fi maqaa namaa xureessuun gonkumaa hin barbaachisu. Iccitii guddoo jira isiniif gabba keessa nam tokko hin dhageenye. Nam tokko hin dhageenye. Ani isiniif ganna qufdeema amma jechuudha. Yeroo ammaan tana sheer godhaa nama naayama. Guututtiin isinii ganna ka waan dhugaa akkanuma dibbeetu mujjira namni maal jette Oromoon alaa dhufaan waan mana keessaa quban qabu. Ani mataa kiyyaa'u isiniif himaa jara keenya. Ani mataan kiyyaa'u keessa quban qabu dubbii. Duraan akkanumattiin akkamitti akka mooraa akkamitti akka intala Oromoo akkana godhaa akkamitti akkas godhaa maaliin jechuu ture. Mucaanuu namumaan ani beeku garuu namaan ani beeku gizeen isiniin jiru wallaahi billaahi kaniin amma mucaa kanaafiin falma hin taane mucaa kanaafiin mormaa hin taane dhugaa jirtuun lafa isiniif kaaya malee an isiniif inninis naaf ija bitaa ija mirgaa intala Oromooti. Wanni niin galgala kana deemee asiifi musteeshfaa manaatii maa dhaqeefan fira kiyyaa mina beeytii miti waliin beeynuun an maqaa isiitu chittiin gaafadde namni hundinuu achinna irra dhiisee deeme namni yoggaa mana akimaa naqan yoo asitti waa taate maarreen nu godha mootummaa akkas nu godhu waliin naa godhu jeetiin achitti hafeemi akkasumatti dhugaa jirtu taniin harkeeftaniin dhagee samma isiniif himuu deemaa jechuudha isinii galee saniifuu wanni jirtu waan sooshaal miidiyaa kanarra jiru kan namni cuftinuu xarafa qabee ca'uu miti kijiba wanni sooshaal miidiyaa irra deemu jirtu cufti kijiba isiniif gannaqa jechuudha yeroo ammaan tana borummaas isii mataa siitirraayis dhaga'uuf jiraattan isiinis quraana rabbii qabattee akkuma ammaan dura manguddoo irra jatte dhuftee manguddoo nama tokko nama fira micaa amma isiniif himuu deemaa qabadhaagaa fira micaa irratti dhuftee ani mucaa kana jaaladhee jette egaa rabbiin sodaadha malee ilma namaa sodaadhaan waan boruu simamuuf taa'u amman isiniif hima jalqabarra akkamitti akka jaalattee akkamitti akka wal barane akkamitti akka bartee maal dabarsanii cufa an guututti zirtiriin dhagee jira waan isin amma dura dubbattees waan isin amma dura dhuftee dubbattees sun cufa isiniif himaa jechuudha. Amma mucayyoon tun waggaa tokko mucaa kana wajjin shuggaa tokko keessa galan amma isiniif hima dhaggeeffadhaa isiniif hima shuggaa tokko keessa galan. Sandura mucaa jimmaatii wajjin jaarsa isii taatu hin beekne fireentii isii taatu hin beekne mana tokko galan jan kunoo gaamma. Egaa dhugaa daami abbaan fedhes jaalatu abbaan fedhes haadhisu dhugaa himanii bakka itti nuu dhiite bulu. Sandura mucaa jimmaa tokko jaalatti. Mucaan jimmaa kun saahiba muwaazi. Dhageessanii ni sodaatanii qaanfataa malee mucaan isinii fideetiin amma isinii dhiyeessuu danda'a jechuudha. Saahiba eenyuti? Saahiba muwaazi wajjini jaartii taatuun beene fireentii taatuun beene mana tokko waliin galuu turan. Michiyyoo jimmaa micaa amma fatiyaa kanaa wajjin. Mucaa fi ammoo gurbaan saahiba malee fatiyaa wajjin waa takka walitti qaban muwaazii fi intalti fatiyaan waan takka walitti qaban. Muwaaz saahiba mucaati intala tanaati saahiba gurbaa jaartii isaa turteeti. Malee muwaazii fi fatiyaan obbolummaa malee ati ma fakkeenyaaf jaartii saahiba keetitti ni qalbista. Hinjirtu Oromoo keessa akkasi muwaaz akkas turee fatiyaadhaaf anaa isinima. Fatiyaadhaaf saahiba jaartii saahiba isaati malee au fireentii isaati malee muwaazii fi fatiyaa wanni waliin qaban takka illee hin jirtu jara keenya. Boru dhiyeessuu dandeenya muwaaz isiniif dhiyeessuu dandeenya. Maaliif namni keenya akkam burjaaja amma dubbii maaliif deemu deemtu gara kutaatti deemu deemti. Dhiiraaras geetu ijoollee jimmaa akkas godhee fi dhiiraaras geetu maaree tokkos godhu rabbi haayisii haafiyyuu wayyooytee jirti isinii galee dhugaa jirtu immoo dubbachuun barbaachisaadha. Maaliif saahiba mucaa sanii saahiba gurbaa jimmaa kan fireentii fatiyaa jaarsa fatiyaa ture malee mucaan kun fatiyaa wajji waa takka walitti qaban waa takka sumuuniin takka isaan jidduun jirtu.
amata takka shuggaa mana tokko keessa yani shuggaa gujan yoo warri kaayiroo hin jirre kaayiroo ala shuggaa jaaniiti manani seetta kifli jira egaa wanni keessa ol seente booda isiinii fi jaarsii mucaan jimmaa kun kilaasii galan mucaan muwaas kun kilaasii taan gala isinii galu jiraami muwaas isii jaartii saahiba isii dhibbeeka malee isii waa'ee jaalala waa'ee fireetti waa'ee as naqabi ichi naqabi dachii fi samiidha mucaan irraa quban qabu jechuudha. Isinii galee amata tokko mucaa jaarsa isii kanaa wajjin fatiyaan jiraachuu turte muwaas nama dalagatu nama salaatu saahibu salaatu mucaa warraa hawwadaay naa isinii maati mucaa waan likiskisa maasoon tanarraa dachii fi samiidha takkaa dalagaa irraa hogabbu'ee hin beeku takkaa akka dhiira biraatitti illee mana keessa taa'ee dhalaa janajjanee maallaqa dhalaarraa fudhatee nama mana keessa taa'ee dhalaa bilbilaan wanni maallaqa dhalaa fudhatu miti jechuudha walumaa galatti nama deemee masnaa dalagatee nama shirkaa dalagatee dafqa isaa xuruurfatee mana isaa khiraafirraa galee galuu ture garuu intalti gaa eegaa jaalalti fala gooytaati jaalala ijaa taatu eegaa namni tokko mana tokko keessa illee goojji ture itti qalbisuu dandeessi anta sanii naan hin gahu nan dakhalu jechuu kiyya garuu micaa dhugaa jirtu ka'ee guyyaa kan jaalattee jaalaluma kanaa micaa kanatti nimne gurbaan jimmaa kun ni deeme naa isinii maa jaarsisii ka duraanii kan duraan mana tokko hojii galu jiran karaa biyya galee Itoophiyaatti jimma galee eega inni galee mucaan kun kilaasii isaa qabateetuma intala tana jaartii saahiba isaati jaartii saahiba ifiitti gaanamni qalbisu hin jiru gaakkan mana maalitti galuu ture isiinis kilaasii galuu turte inninis mana kilaasii isaa galuu ture kana adeemsa keessa jaalaltiisitti akkatti dhufte Allahu aalaman sannaan hin gahu mucaa bira moo wanni kanaa takkaa wajji hanga sumunii takkaa wajji waa'ee jaalalaa waa'ee maalii wajji takkaa sooniitis hin beekan kan isiniif dhiyaatuuf taa'u ta'a amma dubbiin tuni qabadha isiinis irbuu rabbii amma dura isinii galee amma dura afaa dubbii qaxxitumaan akkumaan isinii mutti ajan toopika keessa akkaan hin baanettiin isinii hima khaateetiin taltitun osoo guyyaa tokko mucaa kanaa wajji waa'ee siin jaaladhaa fi na jaalattaa hin dubbatin nama tokko dhuftee nama warraa hawwadaay tokko keessa dhiyaatu dhuftee mucaa kana niin jaaladhe du'ee jaalala isaatii fi rabbii jaa ni waliin na godhaayi jetteen jaan munoo manguddoon isin jetteenis mana kiyya jala gala hoggaa kana haaya fatiha jaalattee jirta inni yoo isa gaafadha amma dura waa'ee kanaa hojii dubbattanii hin lakkiin illee dubbanne hayyee kaaniiti muwaaz yaaman muwaaz michiyoon tun akkana etti si jaalattee jirti ati yoo akkami jaalattee jirta mucaan mataa qabatee jechuudha takkaa waanuma kanaatu naafi si wajjin dubbanne takkaa waa'ee kanaattu wal quban qabnu fatiyaa waniin itti quba qabu saahiba jaartii saahiba khiyyaatii obboleeytiitii yaa ija obbolummaatiiniin isi ilaalu jira eeysaa tanaan dhuftee hayyee eega kana taate namni amma kana naan jee boru waan biraan naan jaagaa mana tokko keessa galu jirra waan gootan akka intala islaamaa takkatti yoomee waan takka qofa naa gaafadhaa jeen dafaati guyyaa tokko waa'ee jaalalaa muwaasi gaafatee ni jiraayi ati gaafattee ni jirta waa'ee jaalalaa siin jaaladhaaf siin jaaladhu dubbannee ni jiraayi tana naa gaafadhaa jeen mucaan ni gaafataniif fatiyaa onni tun ni jirti hin jirtu hayyee ammas takkaa isitti qalbisuudhi isii qaama isii kana huccuu isii takkaa akkaan tuqee jiru yoon tuqee jiraadde si tuqee ni jiraayi naa gaafadhaa jeen ammas fatiyaa mucaan kun si qalbisee qaama kee huccuu tee tuqee takkaa nan tuyi abadaaga dhugaan dhugaga dhugaa himanii firummaan hin baddu jette oromooni isinii galee akkasirratti nan tuyne sin tuyne qaama kee sin tuyne nan tuyne kuno yoo inni isin na tuqe naan jette quraana kaayaanaa fi isii jidduu nan tuyne jette jaan isinii galee hayyee eega hanga kana naa mirkaneessitan allama gantaa takkaa
namtu inette waa'ee jaalalaa hin gaafanne nan gaafanne jaartii saahiba ta'uu siitis amantee amane hayyee mucaan alla magantaa eeganga kana na addaa baafattan ani mana kana aw isin hadisteen irraa deemtu aw anaa dhiisee deemaa fi kan joote jechuudha. Isin galee yookaan isin dhiisteen irraa deemtu yookaan anaa dhiisee deemaa fi waan lameen tana naa gaafadha. Hin jenneere amma gahaayee akkam jetta fatiyaadhaan jaaniin. Jannaan lakki anaatu irraa dhiisee deema. Mucaan ammaree dubbii tanaan ittiin dhufneere miciyoo tuni aartee kaatee mana duraan faadii kireeffame faadii jechuun mana duwwaa kanumaa keessan jirre jechuudha. Manni biyya Masriidhaa garigariin mafruusha jaanii meeshaa qaba. Garigari immoo meeshaa hin qabu si itti fidata. Edaanuu isii tanaa itti bite meeshaa kaatee lakki anaa irraa deemaa jettee meeshaa lilmee mana keessatti hin dhiisne mana muxuxuu gootee kaatee irraa baate. Isin galee kaateen baaneere mucaan manni duwwaatti ta'e dachii zeeroo dachii balaataatti taate. Achi ka'anii gaajollummaan firaatii fi warri biyyaa warri gandaa namuu kaan firaasha tokko kaan seelan kaan maal bitanii fi taa'ii jaaniini hayyee nageetti addaa baqadhaa jaaniini addaa oofa. Amma gaa akkanan taaneere dubbiin as garagalteeti miciyoo makkiyaa bira deeytee makkiyyaas waan hin taane gaa wallee itti haasoytee akkanaa amata afur wajji turre amata afur illee wajjin turre dhugaa himan firummaan hin badu amata afur ta'u wajji turanis hin qaban. Mucaa kana akkana wajji turreen hin jaaladhaa na jaalata laal gaamma manguddoo bira waan biraa jette warra sooshaal miidiyaa warra feesbuukaa kana waan kijibaniif isaan birattis waan biraa jette jechuudha. Manguddoo biratti dhugaa jirtu lafa kaa jennaan lakki qaama kiyyanan tuyne lakki waa'ee jaalalaa walitti hin gaafanne lakki dhugaadha jettee manguddoon akka jette as deebitee muciyyoo makkii jaaniin tan sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu wanni jettu tana isiilleen akka gara dogongoraatti seentu godhamtee jechuudha. Isinii galee amma asirratti mucaan kun dhugaa rabbii yoo wal gaafanne muwaas namni hin beekne hin jiru akka naan as warraa odaa amma isaaf masakkaruu miti an dhugaa rabbiitiin isiniif lafa kaaya akkanumaan usnee girrisaaleen lubbuuf girrisaa isin hin jaani dhageessanii ustaanii waan quban qabne warri girr jettan girrisummaa dhaaba. Wanni girrisaa hin ejjitu dhugaan jirtu tana amma wanni hafe falli hafe yoo ta'ellee an isiniif hin amma kun yaada gamaa kiyyaati. Yoo dandahame akka Oromoo tokkotti ustee amma intalti tun ustee akkanatti isiin sooshaal miidiyaa irra dila kana akkanatti qilleensa if naqanii ambitillee hanganu qofa sadarkaa tanaan wal geewuun duratti mucaa kana waa'ee jaalalaa osoonii fi isatti hin himatin akkanumaan kaatee osoon inni kun na jaalata nan jaalatuu hin beekin kaatee manguddoo nama guddatti himte san booda gaa namni kun mucaan kun ani dardaraa je hin fuunee je ganaa qaama dhalaa akkana tuqadheen beekuu je kanaafuu anis tan na baastu tanuma akka kiyyaa hin tuqamini tan ammaltu wajjiinin yoon fuudhellee bultiiti jaara malee hin hayyamu kan joote jechuudha. Oromootii asirratti gaa mee maal goona akkam goona dhugaadha jaalatte jaalatana jalqaba isatti himne jalqaba siin jaaladhan jenneeni dhugaa jirtummaa borullee isiilleen afaan gaa amma dura akkana teessee kunoo namni isiin gaafatte manguddoo kun as mana kiyya kana jala jira afaan saniin boru waan isiin jettu quraana rabbii isaan jidduu keenyeeti lafa keessii jechuudha. Isin galee kanaaf usanii wal burjaajeessuu fi usanii warri YouTube guddisuu fi warri Twitter guddisuu warri maali bineetti amma dhufte tana TikTok guddisuudhaaf dubbii akka nama garii xarafa qabdanii ce'uuniin dura waan takka hubadhaa maqaa walillee xureessurraa dhaabbadha. Amma gara maaliif deemuu deemti? Gara kutaatti deemuuf deemti. Gara kutaa Harargeetii fi gara kutaa Jimmaatti deemuu deemti. Dubbii gara kutaatti osoo hin dabarsine yoo rabbi je guyyaa boru agartee guyyaa boru fuula wal dura dhaabnee waan jirtu dhugaa jirtu akkasitti akka isinis beeytanitti akka afaan muwaazirraa dhageessanitti akka afaan fatiyaatirraa dhageessanitti himnee dhugaa jirtu walii himnee akkasitti addaa galuudha jechuudha. Kanaaf asirratti wanni niin jechuu barbaade. Shamarran keenya Jimma Harargee maali hin jenne dhageessanii jaalala
kaayiroo jaalalaa jira qoyme taniin isinin jiru kaayiroo keessa jaalalaa jira usteetuma akkanumaan kaatee nama tokko akkanuma jaalatta dura isatti mattee yeroo jaalalti si qabuuf deemtu san aboo'an jaalalaa sirraa na qabuuf deema akkam jetta jetteeni hay oso jaalat dila kana sadarkaa tana keessa hay namni bar dila kana sadarkaa makkaataan mucaasa sooshaal miidiyaa irratti gullaale akkaataan isiin ittiin ibsitu namuma wal gangalchaa beefi isii tokko jechuudha akkimmoo mucaan itti hime akka biraati mucaan waanuma sanuu quban qabnu je naaf isin takkaan uccuusii tarafa qabeen beeku je akkimmoo muciyyoo san itti himte nama jaarsaa jaartii waliin ta'e godhi mucaan jaartii saahiba kiyyaati je soo kanaafuu anamma waa baay'ee haasa'uuf hin dhufne alla magantaa guyyaa boruu sinigale alla magantaa galatooma obboleeyyan keenya shamarran keenya qalbiidhaa fi qalbii teessanii fi sammuu teessan toohadha namni tokko isinitti haasa'e namni tokko haasaa mimmiyaa isinitti haasa'e na jaalatatti hin fudhatin na jaalatatti fudhattee laga keessa hin kutin sinigale ammoo ni miciyyoota akkana godhe waan biraatii miti tari isaa haasoo isaa mucaan gulaallu nama tasgabbaawa nama hedduu callisaadha amma sooshaal miidiyaa kanarratti yoo dirqinnu bee malee hin dhufu hin haasa'u ol bee haasa'u nama wanni irraa haasa'u miti nama si hojii gizee haasa'u waa xiqqoo haasa'u si galee amma tarii qalbiin isii gaa nama qabbanaa waan ta'eef jecha itti bu'uun mala kanaaf shamarran keenya ustaniituma nauma akkanumatti na jaalataa na baasaa na wajjini deema na bulchaa na fuudhaa osoo hin hubatin sinii galee fadiyaa dila kana if neeyxee qilleensa dila kana if baastee sadarkaa kororoksii dhuguu fi maarree dhuguu irratti ol baastanii hanga ambitinu qaanfattutti yeroo Oromoon ifiifuu rakkoo biraa keessa jirtu kana keessatti fadiyaa dila kana wal saaxiluun sheem hedduu qaanyiidha lammaffaa wanni jiru makkii ooroo miciyoo sooshaal miidiyaa kanarratti yonneettu ustee in beektumma isii amma balaa maaleetiin maarree fuudhe tajaan amma isii waan quban qabne akkanuma kaatee sooshaal miidiyaa irratti ol baatee miciyoo tana garaa laafina isiitiif jecha waan ol baatee waan taane walitti haasoytee fi miciyoo sanillee balaaleeffachuu jiranii miciyoollee waan irraa balaaleeffatanii qabdan makkiinis badii takkan goone yoo isiin hin jiraanne silaa miciyoon tun niiwu taarraa tun kololeessii dhuyde jaan tun silaanii duutiiyu taati isii rabbi kaasee fi isiin ammoo makkiin ammoo waan quban qabne akkanuma kaatee haasawuma isii dhageessee itti seente malee wanni dhugaan lafa jirtu tana namarraayis gabbu'aa ajandaa kana keessaayis baa intaltinis fayyite rabbi haafiyyuu guyyaa boruu yoo rabbi jee walirra finneeti waliin akkasi dhugaa jirtu muwaazii fi isii jidduu waan jiru jaartii saahiba kiyyaati jee jira inni akkasitti kan isinii dhiyeessinu ta'a Oromootiyya dhugaarratti hundaa warri dubbii xarafa qabdanii ceetan warri YouTube guddifachuuf deemtan warri TikTok guddifachuuf deemtanis stop dhaabbadhaa asumarratti isiniin jenna wanni jirtu dhugaan jirtu ammaaf kana guyyaa boru waan hafeen isinif dhiyaannaa asumarratti isinif dhiyeessina jeetii yaada miciyoo yoo wayyoote muwaazii isinif dhiyeessa muwaaz fagoon jiru arraaf kanumaan isinii qabadee jiraadha waa'ee rakkoo isaan lameenii kana nageetti halkan gaariin isiniin jaa akkasimee namni asirratti yaada qabdaatan jirtanii astaghfirullah alla bagantay
ما كده عارف خدت ما فيدي مخدراني في بقى في ديوان جرو من نقول على الجيب فاطمة لا سليمتي مخدراني ما لباس الدوليتي كيسان كمان مو لكو سموها الرافو دي أسرت ومتى خناف لقاجر وهايب صوفي وني الآن دولي الجيم موسى رد دولي مي لا معك رصيد صح؟ رد دولي ولا وني لا؟ لباس رد دولي مواز رد دولي شير قد عمي ورمو وقاجر تما سندقي ساني عبادي وشلون انا؟ دي ما ده أبو مرة مرة والجيك لا كلمتي لباس آخرين يا رسا؟ لا لقى لا بري هدو جرا من بيغري موازر الدولي ما خرا ديرا دينا دابدا ورمو ورجرتن كربا دابدا سنين دغيسي سا قد نفذ رديدك خلصان والله اللباس يو وني قيس جراتمي عارف الدولي الو وقتك ايوه كيف حالك؟ انا مشغول الحين بتصل عليك ثاني مره تمام؟ والله اقول لك على حاجه بعدين يعني اكلمك بعدين إناكسي رصيدن كم نخيساس لامي سندقي سنا هنافو أبليخي يا جويا بروان دوجا جرتو سنيب دي سنا ما فنجن نابولا الكنغاري